takka walirraa hin qabnu wannummaan nuti irra wal dhabnullee wannummaan nuti irra walitti dubbannullee sababa hawaasaati. Hawaasuma kanaafuu namni yaadee hagara dubbachuun isa arraan tana gara tokko goree loluuf isa arra gara tokko goree loluufis yoo hayni saabate nuti nama dubbatu gizee hunda nuti wanni irratti walitti dubbannu waan hawaasaati malee waan dhuunfaa keenyaati miti. Namoonni garana girristanii ibiddi isinin dhaame isinin jenna. Nuti gara keenyaan durillee rakkoo dhuunfaa takka walirraa hin qabnu akkuma isin laaltanii agartan kana mee abbaa Usmaan kana miyuut godha. Miyuutiin godha miyuut godha abbaa Usmaaniif haadha hundeellee ngis takka nuti rakkoo dhuunfaa takka walirraa hin qabnu sababni keenya guddaan akkuma isin laaltanii agartan waan abaluu irratti akkuma isin laaltanii agartan kana irratti malee Honoonaa fi murtii guutuun rakkoo dhuunfaa takka walirraa hin qabnu inni kana waggaa meeqa guutuu sooshaal miidiyaa kana gubbaa wajjirraa waan jiru keessaa mari'annaa waan hoggaanii fi waan takka irratti qisha wal dura dhaabbatee namni asirratti waan hawaasaa irratti walitti dubbata malee hammeenya takka waliin qabnu. Ganallee warri garas horiitan warri ganara horiitan ibiddi isinin dhaame isiniin ja'a galatoomaa ulfaadha gizee hunda waan gaarii yaaduuf bareedaadha jenneeti obboleeyyan keenya warri hoottaatii asitti nagaya buusaa jettanii waliin nu fiddanillee hedduu takka galatoomaa isiniin ja'a gama kiyyaawwanniin jahu yoo jiraate haganu hammeenya takka walirraa hin qabnu. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Abdi ol deebisa namni Abdi deebisa Abdallah Abdi ol deebisa Hamza Haji galatoomi barakallahu fiik jazakallahu khair. هدو زبوننا ما جنبي تاكلين تقول هذا وجان صاحب خيا في أدوي خيا لا جان ونكون أركبونه خير بيتا I'm serious أوان جرس أسا أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم أسا أن تحبوا شيئا فهو شر لكم كن أركبون كن نتو أكاباتي تأكدوا لودا تأكدوا من قدوتي نركون كيسا نغارينا نتو جراناني الحمد لله رب العالمين أما بودا تنبرنوتا نوتاتي إسنين كنغرتي nama bayitee biyyaaf isin eeggannu ummataaf isin eeggannu waa hedduuf isin eegganna abdii rabbii booda isin irraa qabna rabbiin tana booda bartee barnoota irraa fudhannee ilmaan keenya isin irraa barnoota fudhanii tana booda wadafiitti akka qaalittiin jettu fayyaa moo'ituu umri barkaa qabdu rabbi isaa nu hamzaa keenya si jaalanna ala al'ayn warraas habiibi طول الله عمرك جزاك الله خير galatooma ulfaadha يعني namoota gara ilaalcha badatti gizma hunda waa herreegu kanaanii waan takka jechuu barbaada. Laal barana murtii guutoo ummataaf sagalee hedduu ta'aa ture. Xiqqoo gara sooshaal miidiyaatiin hedduu sagalee ummata keenyaa ta'aa ture. Barana gaafa waltajjiin jawwee biratti walgahii takka achirra godhaa ture sanii dhugaa dubbachuu fi waan gara saniillee as fiduun barbaadu ilaalcha badatti namni hubatanii fi sirriitti ibsa bareedaa kannuu barbaada. By the way, amma san nama ifdhaa dufaa nama godhuu dandeessi. Jawween aboo eenyu faana haa dhufu jennaan honoo jawwee murtii guutatti barreessee gaafachuu danda'a. Aboo mucaan kun hedduu sagalee hawaasaa ta'aa ture. Inni kun waan kanarraa hafuu hin qabu jedhee namni sababa guddaa dura dhaabbatee akka inni murtii guutoo bakka sanitti nu wajji argamu namni godhe ana jibbaa mucaa kanaa waan takkaan hin qabu hedduu sagalee hawaasaa ta'aa ture dirqama bakka kanatti argamu qaba jee namni waan kanaa isaaf yaadee bakka sanii irratti akka inni irratti ol ba'ee dhugaa uummataa dubbatu godheewu tokko ana inni gaafachuu danda'a mataan isaa akkuma duru waliin gaafatanii hammeenya mucaa kanaa waan takka hin qabu gara biraatiin nuti gizee hunda obboleeyyanii dabni gara biraatiin yoo jiraate wal dura dhaabbanna malee hammeenyatti yaadinaadha jechuu isin hin barbaada jee gizuma hundaa'u. Dhugaan jettu takkanaati wanni tokko gaafii hawaasaa as jalatti annee fidaa jechaa jiran irra guddaan nama akkasuma fakkaata namuu numa arga. Annee sanillee as finneeti araara dabalataa walumaan buusnee qabbana buusna gaa miidiyaa irratti jechuu barbaada gaa akkam jettan. Nuti gama keenyaa xumuranne amma ajandaan guddaan nuti harkaa qabnu akka nama sagalee qabuutti haadhaa fi abbaa keenyaa uummata keenya wallaggaa kafannoon keessaa raggataa jirtu warri dandeessan laayikii gootanii sheer gootan repoostii gootan wallaggaan oromoodha warri argeetis kaarsii kabaalee fashawaa hundi keessa maal taatanii akkamittiin diina oromoo wallagga keessaa baafna fannoo akkamittiin uummata keenya wallaggaa irraa hambifna qof yoo dandeesse abbaan rabbi silaa fisa san qofa agandaa godhadhu fidoo waraabadhu suuraan kiyyaa fi kamurtii kaamjaallee inni gaha xabni keenya xumurame isiniin jenna yoo dandeessan gara wallaggaa deema fannoo oromiyaa keessaa baafnu. Salaamu alaikum.
yoo dhugumaan quuqaa ni jira walirratti tumsuun kun illee fokkotaadha karaa goranii obboleeyyan lamaanuu ijoolleen kun lachuutu dardara yaa hojii saayibban isaa lachuutu ooniin dabbaallee fuula waliin agarre murtiin mumkin amata 4 ilma xiyyaa akka obboleessaa mana isaa hojii galuu ture akka gaariitti wal jabeeffatanii hojii jiraatanii ilmuma xiyya namni amata 4 ilmoo ta'e hojii nyaatee hojii dhugee makkata kaciisanii waliin ka'an hedduu waan guddaan na dhagahama dhugaan isiniin jaa arramo Hamza dinuu kun keessatti argamtan shayxaanumaa iyyaa oolaa namuma humna qabne afaanii lallabaa oolaa ba'aa bu'iin dinagdee irratti haati hundee isin dhaluu danda'u xiqqaattuu guddattuu dinagdee kanarra cichee waan xiyyaan sossoo'ee saba xiyya bira dhaabbachuu dasna ja'a. Ammoo asirratti isaan akkana wal diduun isaanii kun biyya agartee ati ha ilmoo dhalteelleef duuba si deebisa galatooma horaa bula ammallee wanni niin dhaammadhu ilmi namaa ni dogongora eegizee hundumaa unuma dogongora walii wal keessaa walitti ibsinee ibsirreessu qabna malee gizee hundumaa dinagdee dhabne barnoota dhabne humna wacii tahaan oolu girrisaa wanni nu baasaniif waan akkanaati. namni gizee hundumaa nama takka gizee lallabaa oolee namni tuffachaa oola honga keessi arka aakhira keessi arka namni jabeenya keessatti ibsachuu qabda isinirra beekee odoon taane akka haadha isaaniitti anillee naarra sheekha as keessa jiraatte ati waliif fiddee kana araarsuu kee waan bareedaadha galatoomaa horaa bula ammallee kana caalaa adawwii rabbii sin jalaa hambisu gizee gufattan hundumaa arrabaa fi ilkeen anaa fi ilmoon tiyallee wali gufanna anaa fi abbaan manaa wali gufanna qilleensarra wal baafne qilleensarra wal hambisuun safuudha aadaa oromoo keessan jirtu shari'aa keessan jirtu galatooma horaa bulaan jaa'isin hundi keessa warri asirratti argamtan hundi keessanuu galatooma dabbaal murtii amzaa maqaa keessan hundaa kan tuttuqe yaada kanumaan qaba waan biraa kaniin qabu medduun gammade dhugaan isiniin jaa naba hochisuu feeta wallaahi dhugaan isiniin jaa dardaruma kiyya lama hawallole ilmoo dhalte gizee wallolte ati akka taatu dhabdaa beekadhu wallahi dhugaa keeti wallahi أكاسي قالتوما والله أبليتي يا كالي ربي الأمري بركة قبل ربي سياخنو ربي ندت سياديسو ربي خلال تلال الماء المو تنال ربي سياقم مجيسو ساهل المو ربي سياتيسو أمري بركة قبل فيام ويتو إن شاء الله تعالى ورقرتي الماء المو رانقمدي الدنيا رتي آخرت اللي قرتي رحمة ربي تين كابا جنة ساسا بجول وفت ربي سياقودو ربي والوان برينا ولين تولا والله دوس راقمدي نجرادو قريبولي أبليتي يكالي أمالي فورد رافيلي ولين جرة أدرا نوران نبامينا فيسافو دبرتين شمرن عادة إفا دنيا تناتي بليز نشينا رابدا إذن مالين تولو إذن ربي بودازين جرانا نجرادو هدو سيغلاتهم فدا بارك الله فيك جزاك الله خير أختي الغالية عمري بركاك ربي سيأخذني إن شاء الله أوكي حمزة هاجي زين جوا إن شاء الله والبرة خربوطة خلاص إن شاء الله ربي ودنا عزيزو والله يعني مرتي تدولوا فدي ما يتكشوا عسير ونجيت والله دعائي قدي ولي وانت قولوا دبيتا الحمد لله رب العالمين ربي دعائتي يتقبله ربنا ملي تنبرنوتا وعتاتو المان كينيا